بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خندا وشاجر يوتيوب همزة شيخ جابر وند قيس نوبكم جلتنا تسلام من خير سنر تيارو بسنين جتان إن شاء الله تعالى. رانتناس فيديو أجايبا كبنتي نجر الرانتنا dhukkuboowwan nuti qabannee dhufne dhukkuba ajaa'ibaati. Barasii fi bohaaq. Baras jechuun namni wallaalu hin jiru. Dhukkuba barasii jechuun dhukkuba qaama kana harkarraa eegalee morma kana jalaan luka jidduutti. Dhukkuba barasii jechuun alaa kulli haal akkaan footoon isin garsiisu kana. Bohaaq jechuunis obboleessuma isaati. Dhukkuba ma'eenaa takkaatii jechuudha. Dhukkuba kana maaliin wallaanna waan je'uudha. Dhukkubni kun dhukkuba gartee namallee nama dararuu bira kutee hattaa namootan garii hamilee caphan dhukkuba kanaan qabamuudhaaf inshaallahu ta'aalaa dawaa isaa isiniif qopheessinee dhufnee jirraa jechuu. Tokkoffaan dhukkuba kana. Lammaffaan dhukkuba kooleeraa. Dhukkuba kooleeraatii fi dhukkuba virus corona kamtu irra badaadha. Kooleeraan yeroo dheeraa dura dhufee waan dhabamee qabbanaawee jiruuf irra hamaa fakkaata. Kooleeraan dura dursoo biyya Hindii keessaan bahe. Kooleeraan dhukkuba jedhamu. Akkasumatti Paakistaan, biyyoottan itti aanu, Chaayinaa taarika kooleeraa yoo dubbistan ni beektan. Dhukkubni kun akkasumas naannawee gaafa gartee Afriiqiyaa seenuu yookaan Afrikaa seenuu akka malee godhe. Bara 18 keessa dhukkubni kooleeraadha. Biyya Masrii keessatti guyyaa tokkotti nama 18 ol fixe sa'aa 24 keessatti. Dhukkubni kooleeraa yoo si qabe hoggusuma lafa si darbee si ajjeesa. Dhukkuba kooleeraa kana akkamitti akka ofirraa ittifnu inshaallahu ta'ala. Khallammadaa fardu diidaan. Raammoo akkamitti garaa keessaa of yaafna. Namoota garigariitii jira kan raammoon gabbina dhorkitu. Garaachi kun lama. Garaacha guddaa fi garaacha xiqqaatu jira. Garaacha xiqqaa gadii san keessatti raammoo hedduun sababa walitti qabamteen namootan garigarii qaamni isaanii qancara tahee qacaacaa tahee hafa. Akkamitti raammoo san akka achi keessaa baasuu qabnu. Namni yooniif raammoo san achi keessaa baasee bifti isaa bareedaatii deemtii jechuudha. Dhukkubni sadaffaa dhukkuba sanii. Dhukkubni afraffaa cufuma dhukkuba coraa iskiin jechuudha. Dhukkuba coraa cufuma dhukkuba coraa. Dhukkuba coraa hoggaa jennee hedduudha. Dhukkubni coraadhaa. Tokkoo fi lama miti roobbii jira. Hedduu tokkoo fi lama jeeqanillee. Ammallee bohaaqii fi baras kanuma reefu san dawaa hedduu waan jirtuuf kanarraa isiniif qabannee dhufne duba daawwattoota keenya. Inshaallahu ta'aalaa warri chaayinaala keenya kanaaf haaree taatan chaayinaala keenya kanatti dabalamtanii maatii taatanii guyyaarraa deeyilii waan isiniif dabru dhageeffachuu dandeessan. Baarakallahu fiikum. Ozoon tanan eegalle dura wanta kaan xiqqeeshoo mataa isiniif irraa tuqee deemuu fadha. Barruun gartee reefun tana Facebook irratti barreesse sani. Namootan keenya yoo barruu dheertuu barreessite kanuma laalanii osoon ifi guututti hin dubbafne maashaallah faajaanii laayikii faa tuqanii biraa kutan. Eeysatti akka fiigannaaf hin galle. Barruun san gabaabinatti wanni jettu wanni qelewu yookaan instrumentaala takkaa'u afaan oromootiin muuziqaa wanni jedhamu kun maali? Namni keenya hoggaa muuziqaa fi walaloo walii ida'amte wallee jedhan. Muuziqaa fi walaloon hoggaa walii ida'amte wallee jedhan. Muuziqaa fi walaloon gama amantii too hoggaa walii ida'amte maal jedhamti? Nashiidaa. Nashiidaa jechuun warra gartee waa walitti
qindeessee ji'u kana munshidoota jedhaniin afaan arabaati gama biraatiin taanis walluma jedhamti taanis wallee jedhamti walalootu wal dhaba malee walaloon takka walaloo intala faarsitu addiyyee teenya maarree teenya siin liqimsa ji'arraa waasii fida mudhiin tee qalloodha maarreedha jettee walaloo faarsitu taan ammoo walaloo rabbi faarsitu yaa rabbii kiyya siin jaaladhaa ajaja keetiin godhaa qiliw itti godhe maal jedhamti yoo tun nashiidaa taate tabiraa tan garteen dhalaan faarsines nashiidaa taate jechuudha gabaabsee alaa kulli haal wallee jechuun walaloo jechuudha wallee jechuun walaloo jecha juu kana hoggaa gabaabsan akka gartee ahmadiin hoggaa gabaabsan ahmee jedhaniin ramadaaniin hoggaa gabaabsan rammee jedhaniin walaloo hoggaa gabaabsan wallee jedhaniin si galee wallee tana namni waan itti dhawame hundatti fudhataa jechuudha no amma wanni adda baafachuu qabnu walleessantu haraami moo qiliwii tanaatu haraami yoo qiliwiitu haraami kan jennu taate haraam jechuun zinaa dalaguun haraami jee rabbiin lubbuu ajjeesuun haraami jee rabbiin zinaa dalaguu fi muuziqaa dhaga'uun sayyoo akka tokko taatu taate muslimni addunyaarra jiru kun hundinuu haraam dalagaa jira TV irratti ni dhufa BBC irratti dhufa waan biraa kutii telefoona kee kaati dhageeffattu kanarratti qililew jeessii dhufa jechuudha waan akkana hedduu jira kan inni irras sii dhufu ni ati kamii yaadda guyyaarraa haraam dalagaa jirta jechuudha tanaafuu inshallah prograama kana guututtiin prograama guutuu godhadhee irraa fidee dhugumatti wanni qiliw ja'aatun akka zinaa wajji wal qixxaatti haraami jechuun haraami al haraam kun xiqqoo xiqqaadha haraam kan xiqqoo guddaadha wanni ja'an hin jiru haraamis haraam jechuun daangaa rabbii tarkaanfachuudha yoo akkas kan taatu taate televijiinaas hin laalin mana kee keessaa gabbaasii darbi moobaayilaas hin fayyadamin achi kaayi si wauma hundaa'u reediyoos dhugumatti namni OMN Sheekhi Shariif ka OMN dhageeffan ni jira dhugaa wal gaafan Sheekhi Shariif sheeyiticha darastitti hundi keessanuu OMN ni dhageeffattan idan muuziqaan OMN isan astaayeta irra walii gootan na fakkaata ana tanaaf inshallah ta'ala prograama waa'ee muuziqaa haraami moo halaalii nu dhiyeessuu kan jettan taate gama jalaa kanatti na dubbisa inshallah quraana fi hadiisa irraa waliin dubbanna quraana fi hadiisa irraa waliin haasoyna haasawa hamzaa shee jaabir biraa fi deewzoon ta'in haasawa qaala Allah qaala rasuulullah qofaan maal achi keessaa akka harkannu waliin laaluu teenyaa jechuudha tanaaf hoggaa kara dawaa keenyaa dabarru warri gartee prograama kana nu dhiyeesseettan komantii jalatti na beeksisa lakkoofsa 88 kaa'uudhaan okay kara dawaa keenyaa haa dabarru maalirraa eegalla dhukkuba kooleeraa irraa eegalla kooleeraa jechuun dhukkuba badaa dhukkuba nama miidhu dafee sa'a 24 keessatti nama ajjeesu dhukkuba yeruma takkatti fuula kee bareedaa kana jijjiiree akka nama amma 25 nyaata hin nyaatinee si godhu jechuudha kooleeraa hoggaa jaan waan zamana hedduu tureef jecha lallaafatti fudhatanii as deebisan akkamitti kooleeraa irraa if eeyna jennaan akkitti if eeynu yeroo isiin babal'attu san yeroo takka dhufti kooleeraan maalirraa dhufa bishaan bakka takka wali qabamee badee taa'u bishaan akkana gaafa namni dhuge yeroo gabaabatti wali daddabarsa dhukkuba kooleeraa kana dhukkubni kooleeraa kiroonaa daran dafee nama dabre jechuudha akkamitti irraa if eeyna jennaan qullubbii daakamtuu ni fuuna qullubbii tana rabbiin waa hedduu dawaa isii keessa kaa'e akkanumatti nyaataan mimmeeffachuu qofaaf miti hedduu takkaa fi lama jennee kan nuti lakka qullubbii ni fuuta deemaa wajjin deema keessatti isii laayixee qullubbii firii lama daayitee deema fallaana lama itti neeyxee waliin laayixee gaagoota manaacaa dhukkuba qaama kee keessa seenu sirraa deebisti akka kooleeraan si qabuu hin dandeenye gooti raammoo garaa keessa nama guutte tayyaroo takka osoo ati nama keessa teessu nama nyaatti ni beeyta gaa qubaanoo qufeeta nama nyaatti wanni san maali jennaan raammoodha akkamitti ofirraa dhabamsiifna akkatti ofirraa dhabamsiisnu jirra qullubbiin firiin sadii
ni daakkamti. Qullubbii firii sadiin tana hoggaa daayitee ammallee gartee aanan keessa kaayyamti. Eega qullubbii tana taayite aanan keessa keessee dhuyda jechuu biduuni sukkar galgala sukkaraan maletti akkasi dhuydaa jechuu. Shoof qullubbii firii sadii ni daayita qaceellotti. Raammoo garaa kee keessa jirtu firraa baasuu deemtaa beeki. Qullubbii firii sadii ni daayita. Eega qullubbii firii sadeen tana daayitee aannanii wajji walitti laayixee sukkara osoo ittiin goone gootee dhuyda. Raammoo garaa kee keessa jirtu ma'a salaama jettaan jechuu. Okay, qabla nawmi wafi sabaahi ganamaa fi hirriiba dura ganama osoo akka nyaatiin duraas akkasi gootaa jechuu. Ammallee gartee qobboo namni beeku ni jira. Qobboodha jechuun khuruuc jaaniin. Khuruuc jechuun isii gartee namni keenya qobboo ni beeytan kaa namni keenya baadiyyatti firii isii cafaqee akka qibaabaan akka eeleen biddeena kaasuuf itti fayyadamu takka qobboo jaaniin. Qobboo sanis fudhatteetiti isii sanis ni fayyadamta ni dhuyde jechuu. Qobboo sanis ni dhuydaa ha jechuu. Ilaa hanga dhumaatti akkas goota. Booda fuuluma keetii bareedee gabbina kafadhus gabbinni isaa dhufaa fi deemaa jechuu. Akkana goota obboleessa kiyya. Barasii fi buhaaqa. Baras jechuun maal jechuu? Kan coraa nama addeessu. Qaama namarra ballachaa deemu barasii jechuun. Dhukkuba barasii fi buhaaqa kana akkamitti ofirraa dhabamsiifna jechuun keessan hafa hin qabu. Deemaa fi annashaadir waan jedhaniin. Annashaadir tana afaan Oromootti anin beeku ashaboodha fakkaatti, soogidda fakkaatti. Annashaadir footoo isii tana isiniifin kaaya maqaa wajji akkuma amma asirra gartan kana nashaadir jedhaniin. Nashaadir kanaa fi deema walitti laayixa. Bakka gartee baras jiru saniini shukkumta jechuu. Bakka baras jiru saniini shukkumta. Akkasumatti itti oofta. Yeroo gabaabaa keessatti buhaaqis ta'u barasiis ta'u sirraa dhabama ha jechuu. Annashaadir jechuu kana afaan Ingiliishiitiinis akkuma amma isinii kaa'u kana nashaadir kana deemaa wajji walitti laayixanii qadrii waa xiqqoo gahaa akka gartee shakakkeen isaa keessaa mul'atutti bakka baras sanii shukkumtanii jechuu. Rabbi subhaanahu wa ta'ala dhukkuba akkanaatiin nuunfataniin. Haya namootan hedduu obboleeyyan kiyya kan gartee gaafii gamduubaatiin naaf keessanii akkasitti godhattanii jechuu dubba Rabbi fayyaa keessa isiniif haa kaa'u. Tan irraa dhumaatii fi tan irraa boodaa dhukkuba gurraatii fi dhukkubbii gurraatii fi dhukkuba gurraa dawaan isii maali jettanii kan gama duubaatiin na gaafattan baay'eedha. Isiniifin hima. Aanani deemaa fi bishaan walitti neeyxa. Soogidda waa xiqqootti neeyxa. Deema bishaan soogidda. Waan sadeen kana fidadda. Waan sadeen kana walitti laayixee walitti wal keessa eega isaan seenan booda waan xab godhaniin fuutee gurra kee keessatti xab goota. Vaayirasoota achi keessa jiruu fi dhukkuba achi keessa jiru yeroo gabaabaa keessatti baasa. Gurri kun dibbee qaba obboleeyyan namni yoo kan laaltan taate dhagahuu jechuun maanu gurri kee kun dhagahuu jechuun waan biraan seen dibbee gurra kee kana keessa jira. Dibbeen tu yeroo hunda akkanatti gaw gooti. Yeroo takka takka ozumaati kanatti ta'aa jirtu wanni takka gurra kee keessa jaw yeroo jettuun dhufa. Yeroo san yeroo ati dibbee gurra keetii dhageessu jechuudha. Yeroo gurri kee yeroo takka takka asuma kanatti teessu wanni takka cil tan jettu yeroo kanaatti dhufa. Kun waa'ee dibbee gurraati. Dibbeen gurraata akkanatti gurra kana tuyxee deebitu Rabbi subhaanahu wa ta'ala achi keessatti uume yoo kan dadhabdu taate faranjiin waan xiqqoo takka si keesse akka sagalee siisaabdu si gooti. Dibbee gurraa tanaatu bada. Yeroo takka takka namni muka if kaa'ee yeroo dibbeen tun
akkanatti dhahuu dhiiftee waan saniin itti godhanii jechuudha. Namni garii fuudhee muka ibkaayee akkana godha gurra kana akkana walitti kana jee kana godhee kana godhee kana godhee kana godhee kana godhee kana godhee waa keessaa guuree fixa. Wanni guurii gurra keessaa guuran tun qixatti guuranii jira. Muka guddaa fi keessee guurii gurraa tana achi ooftee dibbee fi wanni jidduu geessitee booda hoggaa maammayyee isiin jaan hoggu dhibbee eegas yaaman booda dhageessee jechuudha. Tana doktora gurraa bira hodheete guurii gurraa suuta akka dibbeen gurraa hin godda'amnetti sirraa guuruu danda'a. Dibbee gurraa jaanii jirti afaan Oromootiin hin beekone. Dibbama gurraa jeetiin isinii hima. Akkasitti gurra keessa waa hedduu keessa kaa'uu dhaaba. Mukaas akkanuma fuutanii keessa kaa'uu dhaaba. Waan gurraa ja'anii faranjiin tolchite tan akkana suuta haguma kanarraa riidee fuutu keessa gad hin kunne akka keessa gad hin kunne sii godhanii keenya muqaa xafaa fuudhee itti darbee kana godha. Tanaaf gurra keessan eeggadha Rabbiin haa tiisu. Dawaan isaa akkaan amma himee dabre kanaa jechuudha. Okay. Dhukkuba afaaniitii fi arrabaa. Dhukkuba afaaniitii fi arrabaa. Afaan dhukkuba kophatti qaba, dhukkuba kophatti qaba. Yeroo takka hidhii tee tana gama jalaa keessatti osuma ati hin beeyne wanni xoshxosheen takka si baati. Hidhii tee tana jalatti. Hoggaa bishaan dhuyduus taatu si dhagayamtii jechuudha. Hidhii qofaami mallaa tana keessattis akka nama ciniinee madaan taatee osoo ati quban qabne hidhiilee keessa si babbaate. Kuni dhukkuba afaaniiti jedhama. Arrabni noo dhukkuba ni qaba, dhukkuba qaba arrabni. Namni garii ganam subii hoggaa lafaa ka'e yoo osoo hin suwaakkatin deemee arraba isaa kana akkana gabbaasee kan laalu taate arrabni isaa adiidha. Maaliif addaate? Maaliif adiite? Wanni arrabni isaa addaatuuf waan biraatiif miti. Baraacimoota ja'anii qoree qaba arrabni kun. Qoree 7,000 oliitu arraba kana gubbaa jira. Qoreen 7,000 tun waan adda addaa daleeyti. Arrabni akkuma paartii sadiitti ba'utti. Paartii gama duraa kanaan dhandhama addaa dhageessa. Gama irraa achiisaniin mi'aa dhageessa. Gama kanaan soogidda akkasuma wal dhaba jechuu. Paartiilee adda addaa dalagaa adda addaa arrabnummaan tokkichi kun paartii 4tti bahee qaba. Haa jennu paartiileen 4 tun akka dalagaa hin dhaabne baraacimoota qoree tanaatu isaaniif teest godha waa hundaa'u. Dhangaggaa mi'aa hadhaa fi waan adda addaa hundinuu kophatti dhagahan. Wanni gartee arraba kee kana dhukkuba itti tahaa maali? Hoggaa nyaata nyaatte wanni adiin san dhuftee qoreelee arrabaa tana cufu. Gaafa qoreen arrabaa san cufamte ajaa afaan namaa ajaa'u mataasi dhukkuba. Salaata biratti salaatu hin dandeessu. Qoree san tanaa fi hoggaanii fi burusha godhan burusha kana gamatti si waakkatan malee gama kaanis kaantu jira. Akka burushni kun baraacima san hin diddirreef jecha tolchan jechuudha. Itti yaadanii warri doktoroota akkasitti waan kana dalagee jechuudha haa galatoomanii. Dhukkubni arrabaa dhukkuba sani takka afaan ajaa'uun arrabarraa dhufti. Yeroo takka garaa keessaa dhufti. Yeroo takka ilkee fi coraa walakkaa dhufti. Afaan nama ajaa'uun. Tanaaf maal godhuu qabna? Afaan nama ajaa'uu fi dhukkuba afaan keessaatii fi dhukkuba arrabaatii jenne. Malaqaa takka deemani fidda. Bishaan cinaa kubbaayyaadhaa. Fuutee akkam goota malaqaa takka deema fiddee bishaanitti naqxee walitti laayixee akkanatti afaanin naqattee horgoota jechuudha. Ganam subii hoggaa lafaa kaatee fi yeroo barbaadde hunda guyyatti hoggu 3 goota. Guyyatti hoggu 3. Guyyaa waa xiqqashoo keessatti afaan si mammadaa'uu fi arraba si madaa'uu hunda dhukkuba isaa dhabdaa jechuudha. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa itti nu haa fayyadu. Warrarraa fayyadamee obboleeyyan ofiitiif dabarsu nu haa taasisu. Uummanummaan doktoroonni addunyaarra jiru kun obboleeyyan wallahi kitaaban dawaa kana gaafa deemanii ganda keessaa bitaniitu jira. Kitaaban dawaa gurguddaa ulamaan islaamaa barreessiteetu jira. Akka eenyuuti
jijjiiranii nama qaraayisan kitaaba dawaa akka Ibnu Siinaa fa'a. Kitaaban isaa dhugaa rabbii keessa gaddeemtee yoo dubbiftee mataas si dhukkuba. Ibnu Siinaa yeroo san keessatti nama hedduu yaadu, nama gartee qaama namaa kana takka takkatti sii hima. Yoo arraba hime arraba kana peejii meeqarraa dubbata jechuudha. Ummanni dinqisiifatanii irraa caphanii kitaaban isaa kana fuudhanii barsiisan barattoota isaanii biyya faranjii keessatti. Laata dhiiroo Hamzaa Shee Jaabiroo eeysaanuu fidee eeysaanuu dubbisaa aboo kun nurraa dhiise faranjiidha faranjii irra beeka. Ilma namaati. Isaanis ilma namaati. Atis ilma namaati. Ka telefoona ati irraa nalaalu jirtu tolche kunis ilma namaati. Ati ka tolchuu hin beeyne itti fayyadamuu hin beeynes ilma namaati. Ka itti fayyadamuu beekus ilma namaati. Idan wanni ilmi namaa godhuu hin dandeenye hin jiru. Rabbiitu waa hundanuu laaffise. Tanaafuu haga qophii biraatiin walitti deebinutti daawwattoota kiyya rabbii jechaan isin jaaladha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Ila liqaa.